Bakal jadala kisah biftu lubang baritu Sabako gadang Kenya milkin wafakon jirtu Ajin galma pagada nurjino darah iftu Yomiyu awin Kenya galma gesi male naftu galma gesi male naftu Gafatoko alimi jahawe Arguftenya sapne milkawe Gafatoko alimi jahawe Arguftenya sapne milkawe Yaadannoo waan kaleessa ture waan har'aatiin kan ittiin mul'isan mil'uu akka qaanqee sammuu namaa keessatti uumamuudha. Yaadannoon seenaa kaleessaa keessaa waan dagatamuu hin qabne yaadaaf qalbii namaatti hidhatanii karaa ittiin jiraachisanidha. Yaadannoon keenya waa'ee seenaa keenyaas waan kaleessa sabni keenya keessa ture kan nu yaadachiisuuf seenaa jiruuf jireenya hawaasa keenyaa kan yoomiyyuu dagatamuu hin qabnedha. Har'a barii yaadannoo kan fincila diddaa gabrummaa jala geenyee jirra. Fincilli diddaa gabrummaa filannoo bilisummaa sabni Oromoo eebuu bilisummaa qabu karaa nagaa ittiin fincilee mirga isaa kan uumamaa kan namoomaa fi kan dimokiraasii ittiin mirkaneeffachuuf wal'aansoo nagaa wal'aansoo araaraa kan ittiin gaggeessaa ture kan ittiin gaggeessaa jiru egerellee kan ittiin gaggeessuuf jirudha. Fincila diddaa gabrummaa. Sapne milkawe Gafatoko alimi jahawe Arguftenya sapne milkawe Akka dhahaa Oromiyaatti baatiin ebilaa ji'a 11ffaa kan seenaa Oromoo keessatti dhimma fincila diddaa gabrummaa Oromootiin wal qabate. Baatiin kun seenaa qabsoo diddaa gabrummaa Oromoo keessatti waan itti yaadatamu hedduu akka qabu seenaan Oromoo karagaa ba'u. Yaadannoon kunis guyyaarra ooluu qabu. Seenaan isaas guyyaa fincila diddaa gabrummaa Sadaasa 9 jedhamee beekama. Sadaasa 9 bara baraan naanna'ee dhufuuf kan eegaleef har'a otoo hin taane ture. Akka Oromoon guyyaa kana moggaafate akka uumamni uumamaan dhufeen. Sadaasa 9 bara baraan naanna'ee dhufu kanas sababa yaadannoo gurguddaa lama qabna akka Oromoo. Tokkoffaa guyyaan kun guyyaa mallattoo nagaa Oromooti. Guyyaa kanas kan faajjii nagaa Oromoo taasise wareegama goototi Oromoo fincila diddaa gabrummaa Oromoo karaa nagaan adeemsisamaa jiru keessatti gamtaa fi tokkummaadhaan baasanii fi baasaa jiranidha. Lammaffaa guyyaan kun guyyaa fincila diddaa gabrummaa Oromooti. Guyyaan fincila diddaa gabrummaa Oromoo kan taasise immoo qabsoo diddaa gabrummaa Oromoo keessatti
wareega gootota fincilootaa fi fannaawota bilisummaa Oromoo kaffalanidha. Guyyaa kanaaf gootota keenya kabajamoo kanneen lubbuu isaanii lamuu hin deebine saba bilisummaa isaaniif jecha kaffalan ulfinaan yaadanna, ulfinaanis mil'anna. Guyyaa fincila diddaa gabrummaa kana yaadachuunis dirbuu keenya haaromsinee kaayyoo isaan kufaniif san qabannee haga kufnuuf akka tarkaanfannu kan deebisnee waadaa keenyatti haaromsinuudha. Kanuma Oromoon guyyaa kana yookaan fincila diddaa gabrummaa maaliif yaadata? Seenaa Oromoo keessattuu hiika maalii qaba? Oromoon guyyaa fincila diddaa gabrummaa Sadaasa Sagal sababoota hedduudhaaf yaadata. Sadaasa Sagal sababa yaadatu keessaa tokko guyyaa kana kan kabajan wareegamtootaaf miidhamtoota guyyaa kana seenaa isaaniitiin yaadachuu fi jiraachisuuf wareegaman aarsaatti baasan yaadata. Namoota seenaa guyyaa fincila diddaa gabrummaa fi sababa fincila diddaa gabrummaa akka beekan gochuun illee sababa yaadannoo keessaa tokko. Seenaa keenya beekuufis barachuufis kan itti ayyaana kana yaadannuudha. Seenaa keenya keessatti dhumaatii fi gabrummaan saba keenya mudate akka nurraa buqqa'uuf qabsoo adeemsifamaa jiru deeggaruu keenya mul'isuuf illee akkasumas fincila diddaa gabrummaa beekuun keenya rakkoolee dhimmoota kana maddisiisan akka beeknuuf nu gargaara. Dhimmoota kanarratti beekumsa gahaa qabaachuun keenya immoo dhibdee keenyaaf furmaata kan akkamii akka argamsiifnuu fi wareega akkamii akka baasuu qabnu akkasumas jabeessinee beekuu fi xiinxaluuf nu gargaara. Guyyaan kun kana malees ayyaana kanaan dahannee guyyaa walitti dhufuun muuxannoo keenya waliif qoonnu, dhibdee fi rakkina keenya waliif mari'annu akkasuma bal'inaa fi jireenya keenyas kan waliif hirruudha. Guyyaa fincila diddaa gabrummaa yaadachuun keenya gama biraatiin seenaa fi qabsoo diddaa gabrummaa Oromoo dhaloota haaraatti dabarsuuf nu gargaara. Seenaaf qabsoo keenya dhaloota haaraatti dabarsuun immoo gochaan ayyaana fincila diddaa gabrummaa kabajuu fi keessatti qooda fudhachuu keenya kan mul'isuudha. Guyyaa fincila diddaa gabrummaa kabajuun fincila diddaa gabrummaaf xiyyeeffannaa kennuu keenya illee kan agarsiisu. Kun immoo guyyaan kun seenaan jiruuf jireenya saba keenya keessatti qabu akka ol ka'ee mul'atu, akka iddoo guddaa qabaatu kan godhuudha. Guyyaa kana kanneen kabajan kanneen fincila sana keessatti qooda fudhatan callaallee miti. Kanneen fincilli diddaa gabrummaa kan akeeka nagaa fi haqaa dhugoomsuuf wareegaman, wareegamni isaanii immoo muca diddaa kana qabsiisee kan ta'uusaa kanneen amanan kamuu keessatti qooda fudhachuu ni danda'u. Qooda fudhannaa kana keessaan bifa hundaanuu guddisuun hiikkaan inni qabu akeeka diddaa gabrummaa, akeeka dhugaa, akeeka bilisummaa, akeeka nagaa fi akeeka haqaa
kan qabu ta'uu hojii mirkaneessuudha. Ammas akkuma kaleessatti waadaa keenya kan fincila diddaa gabrummaa haa haaromsinu. Guyyaa kana bifa kamiinuu dagachuu fi irraanfachuu hin qabnu. Gamtaa keenyaanis gabrummaa dinnee guyyaa bilisummaa keenya dhiyeessuu irraa eegama. Dhaadannoon qabsoon itti fufaa gabrummaan ni kufa jedhu aga galii qabsoo bilisummaa Oromoo galii isaa ga'utti kan hin dhaabbanne kan bara baraan haaromaa jiraatu akka ta'ullee abdiin hundumaa olaanaadha. Kana keessatti qooda ofii bahuun ga'ee sabummaa ofii taphachuun dirqama dhalootaa. Dhimma kana kan wal qabate akka sabaatti akka Oromootti yeroo kamiyyuu kanneen saba keenyaa fi biyya keenya jiraachisuuf wareega qaalii kanneen baasanii fi baasaa jiran akka hin daganne irbuun keenya guddaadha. Bilisummaa keenya dhugoomsuuf kanneen gatii bilisummaa baasan kabajaa fi marartoodhaan yaadachuun barbaachisaadha. Kun gatiin bilisummaa keenyaaf kaffalamu yookaan baafamu yeroo kamiyyuu dagatamuu akka hin qabne goototi dhimma kana keessatti wareegamanis yeroo kamiyyuu akka yaadataman kan gargaarudha. Kana caalaas kabajaan isaaniif qabaannu kanneen eger waadaa biyya isaanii eeguudhaaf dhaabbatanii irbuu isaanii eeganii aarsaa kaffalanillee kan jajjabeessudha. Guyyaan kun jiraachuun kaayyoon keenya akka bara baraan jiraatu taasisa. Dhiigni gootota Oromoo guyyaa kanaa fi akeeka kanaaf dhangala'es kaayyoo Oromoo biqilchee akka sanyiin birmadoo ga'oo fi jajjaboo ga'an kan godhudha. Guyyaa kana guyyaan bilisummaa Oromoo yeroo kamiyyuu akka gabrummaadhaan dhiitametti akka nafne irbuun dhalootaa kan itti haaromudha. Bakka jirrutti guyyaa fincila diddaa gabrummaa yaadachuun kabajuun bilisummaa keenyaaf guca qabsiifame belbelaa jiruu fi belbelutti jiru tiksuu fi jiraachisuu keenya kan mirkaneessudha. Akkasumas aarsaa gootota keenyaan mataa ol qabannee akka sabaatti boonnee gammannee jiraachuu keenyaaf hiikaa kan qabaatuu fi guyyaan kun guyyaa seenaa fi ayyaanaa ta'ee yaadatama. Guyyaa akkanaa seenaa ofii keessaa qabaachuun saba kamiifuu bu'aa guddaa qaba.
Ya ya desa gota ko sirrano le kodako gadanis kanko gota lamiko mala ya dana ya desa male